baga nagaan gara chaanaalii Boonii WB'tti nagaan dhuftan. Haashamaa harka fuunee akkam jirtu jaallattootaaf hordoftoota chaanaalii Boonii WB. Haa ga'u nagaan keenya bakka jirtanitti odeeffannoo hedduu kana of keessatti qabate. Afaan Oromoodhaan qophii hundumaa qabatee kanas ba'ee jiru. Namni hundumtuu sabiskiraabii gochuun odeeffannoo fedha keessanii akka argatan isin beeksisna. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan nu cinaa akka dhaabattaniif waamicha keenya immoo isiniif dhiyeessina. Kana dura fuula kitaabaa yookaan feesbuukii waliin haasawaa qofaa yookaan telegiraamii masaratiiwwan adda addaa yookaan weebsaayitii irratti odeeffannoo adda addaa fayyadamuun qooqaa afaan saba bal'aa guddisaa turuun keenya ni yaadatama. Odeeffannoo nuti kennaa turres oduu biyya keessaaf biyya alaa, qoosaawwan adda addaa, beekumsa waliigalaa, oduu ho'aa, seenaa ajaa'ibsiisoo, seenaa gootota adda addaa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas immoo akkaataa gaaffii namoota hedduu fi nutis qo'annaa hedduu raawwanneen qooqaa afaan Oromoon YouTube irratti baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaa sababa godhachuun namoota biraaf fakkeenya ta'a. Akkasumas immoo uummata bal'aaf immoo beekumsa kenna. Afaan saba keenyaan afaan Oromoo guddisuuf murteessinee jirra. Egaa nuti qophii hundumaa xumurree jirra. Isin immoo gama keessaniin sabiskiraabii gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii gochuun waliin taanee afaan saba keenyaa akka guddisnuuf waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Boonii WB odeeffannoo nuti isin biraan geenyu oduu biyya keessaaf biyya alaa, sagantaa qoosaawwan adda addaa, seenaa gootota biyya keenyaa kan lubbuun jiraniif lubbuun isaanii darbee kan karaa foddaa hin baane iddoo jiru hundumaa baasuun isin biraan ga'u. Tapha adda addaa, ardaa marii fi oduu ispoortii haala addaa ta'een seenaa atileetotaa, seenaa taphattootaa akkasumas jijjiirraa taphattootaa, affeerraa namoota bebbeekamoo, gaaffiif deebii haala ajaa'ibsiisaa ta'een taphoota adda addaa haala namatti toluun isin biraan ga'uuf sagantaa hundumaa xumurreerra. Egaa maal kana qofaa utuu hin beeksifamin kan dhufan iyyuu hedduudha. Wanti isinirraa eegamu kana booda sabiskiraabii fi sheerii gochuu qofaadha. Chaanaaliin kun banamee sa'aa muraasa keessatti sabiskiraabii hedduu argachuun chaanaalii afaan Oromoodhaan banaman keessatti adda dureedha. Egaa isin sabiskiraabii gochuun nu cinaa akka dhaabattan kaayyoon keenya afaan Oromoo guddisuudhaan afaan odeeffannoo adda addaa immoo isin biraan ga'uudha. Waliin taanee waan dadhabnu hin jiru. Egaa hiriyaa keessaniif sheerii gochuudhaan akkasumas immoo ofii keessaniin immoo sabiskiraabii gochuun nu cinaa akka dhaabattan yaa waamicha keenya isin biraan geenya. Yaada qabdan karaa imeelii kagadii jiruun nu qaqqabsiisuu dandeessu. Ammas irra deebiidhaan kan isin gaafannu hiriyoota keessaniif karaa fuula kitaabaa yookaan feesbuukii guruppiiwwan adda addaa hundumaa irratti sheerii gochuun akkasumas yaada qabdan koomentii irratti akka nuun geessan isin gaafanna. Kaayyoon keenya odeeffannoo adda addaa qofaa keessanii akka argattan akkasumas immoo isin bohaarsuu, isin bashannansiisuu, isin barsiisuu. Egaa isinis namni hundinuu sabiskiraabii akka gootan kabajaan isin gaafanna. Qooqa keessanii dhufnee jirra. Egaa hundi keessan sabiskiraayib, sheeriif, laayik, koomanti gochuun nu cinaa akka dhaabattan